يا جماعة لا فتاة إن شاء الله يوم كده بس انتشر ما نقدر بقى أو تجي من أنا السينس والسينس شيء ولا إيه أيه مست يا وجيت زايجو والله واحد دون عجائب بيتني اللي قديم الله ما اللي قديم ده هو كل جرمان دينجرايزن كيزو قولي أكيد ترى ربيبي ياو guys وانا سنين جاتشو أربادو وان كنا كنا يودو بدي بنيلا اللي واحد دون نام أجاي مسلم أغرق مسجرا وانا مرة قالوا الحمد لله الذي برتران مريدا قالوا دمو أنت كتقول الله لونس مريدا هردا أسجين نجرا بكجرو كنا نجرا يا رتني جبتني تيسو كنا ياو واحد دو حساد رني واحد دو نجد أدرني ya ilmi nama da mo yawo aran wan ta kan godu jechi nama so wan ta kan godu wama takkay rallem bol sanyo won takkallem finne ibsani sama ibsama kale san tudu fe hadda sta waronni wan kana jibbatul kan wahid dujratul kan wahid na rabsatul kan video la idani wan tani family ke na rabsul family sani rabsul jaratani jibbitani harda yawo fe sishan kesan teso maki gubbaa jira ach as jira jechu kanaaf dammo ምንም ማድረግ አንችልም እስኒ እንጀነኑኒ ilmira waan gonu hingoda male haasaan baay'isuudhaan beekani waan dalagu dalageeru agarsiisa waan jedhe tokko jechu afaan osoo hin taane gochaanis goone agarsiifne kana caalas istiraanis jechuudha waanuma hundaan jaalalallee ta'u akkatti nama jaalatan akkatti jaalala agarsiisan jaalalas agarsiifne karaa nagahaatinillee osoo wantoonni osoo nama dumbuulee namni akkamitti akka jiraachuu danda'u agarsiifne jaalala dammoo har'a namni hin barsiisu yaa'u ilmi dhiiraa kamiyyuu yaa'u qaal jedhee as yaada jaalalli maal akka ta'e isheen irraati as baasi waa hedduu maa wanta namni nyatamu boda nyata matin pernah besar hasa umur tahun ini I think is ya gede dulu ati ko na sa jere hasu ini zimbere kan warna magadi bahasa ni kan bahasa ya lagi sini kasih sini ka bahasa ni sini kale na na waidu nunjira to ne ati tare bro me shuru binya chu zimbro oni kunja chu oni kumar takana kalale mata jinge ne chu waidu ke sa tare ti na kamita kana majara ni jara lalle yote namni number sisu namni nuti nagarsiisu imbeena keessa turre soo kanaaf kuni no haraan akkamitti akkana gochuu akkamitti akkana boodee jiraachuu dandeen alhamdulillah ona beeku raachuu araadaalis qaamaara tuno kana jedhee haasa'uun dammoo osoo waan tokko godhin osoo waan tokko mirkeessin dura jechuudha haasa'uun bu'aan qabu jennee nama callisne soo alhamdulillah akkana makamittu kabajaa fi naannoo kennatti akkuma nama kamittiyyuu namni yoo nama kabajee kabajaadhaan xiqqaanis guddaanis kabajaadhaan deeme irra bareeda namni nama kabanye awwaluma guddisa irraayi soo nun dammoo guddisni kenna alhamdulillahi faamilii kabajaa ummata oromoo jaalatamaa fi kabajaa baasan irraa waan argamneef
akkamitti nama kam akkam goone akkamitti akka deemnu agarsiifne jechuudha. Ani gaafa waa hedduu uummanni kun asitti haasaa ture waa hedduu jedhaa turanii waa hedduu sun jedhaa turanii walumatti qabee jechuudha. Akkana godhuu hin danda'u akkasitti ibsaa akkana waraqaa qabu biyya deemuu hin danda'u akkas godhuu isii bira dhaquu hin danda'u as baasuu hin danda'u fuudhuu hin danda'u akkas godhuu hin danda'u maali nama jedhaa turan. Namni gaafa waan sammara haasee hardhallee ammoo afaan dhiqatee akka namaa waan nutti haasaa jechuun bakka akkuma nama wanta kan dubbatee hin jette wanta kan jedhee hin taasisa har'a taa'ee sheemii fi geemii jedhan takkallee hin beeku jechuudha. Araadaan gaafa waan takka injifatame inni tokko waan tokko injifatame hin fudhata shinfatii. Gowwaanoo gaafa waan tokko qabate gadhiisuu hin beeku ilmi isaa guutuu jechuudha. Beekaan yaa'u gorsallee jechallee namaa ima dhagaa kan fudhatuuf nama kana jaallee gowwaan ilmi isaa guutuu nama tokko haasaa waan tokko nama tokko jala deema jechuudha namaa jala jechuudha. Garuu ammoo alhamdulillahi itti amanee waan kana guluu kan godhe barbaadee itti amanee fedhii fi keessa bu'e jechuudha. Jaalalaan jechuudha malee jecha namaatiif gocha namaatiif wannan godhus jirus hin jiru jechuudha. Namni akkas jedhee balu akkas jedhee miti. Wanta callisnee waan kana mara maamina waan godhan mara calliseetuma ka godheef osoo wanta kan dubbatin namni tokkotti nigaa godhachuu fi waan kana mara godhuu namni tokko waan qabu. Namni koo waan jiru garuu ammoo sila gocha namaatiif jecha namaatiif ta'e akkana godhe akkas godhe osoo isin dhufin dura haasaa jechuudha. Siyaalee garuu ammoo hin barbaachisu jennee jechuudha. Waan godhuu barbaadu waan ofiin godhuuf agarsiisa malee jechaa fi gocha zimbiloo akkana godha jedhee naasoo jenneeti. Akkuma nama kamittuu an Faransaay taa'ee nikaa godhuu hin danda'a ture. Naa jechuudha silkiinuu namni kamuu nikaa hin godhata. Silkii qofaan jechuudha ganda itti dawwaltee kan dubartoon qabsiistee jechuudha. Nama kana nama bultii deeggarsiisu jiruu ta'e fuulduraa waliin jiraachuu deemu tokko kabajaa fi jaalalaan ganda isaanii bira deemee jechuudha ofii qaamaan achitti argamee dhaqee abbaa kiyya obboleeyyantii maanguddoo biyyaa qabadhee dhaqee kabajaa fi jaalala warra isii irraa jechuudha gaafadhee fudhadhe naa kennan jechuudha. Signaalee yaalamini waan takka malee jechuudha. Namni waa beeku kabajaa ganda ilmaa irraa fudhattuu kana caala godhuus danda'a garuu ana danda'utti godheera. Kun waan guddaadha. Kabajaadhaan dhaqee gaafadhee warra harka dhunkadhee waliin taa'ee haasa'ee akkasii fudhachuun kee waa hedduu maaliif kabajaadhaan guddanne waan ta'eef jaalalaan guddanne waan ta'eef haadha abbaan keenya maal akka ta'an beekna waan ta'eef akkamitti akka nu guddisan silaa isaan karaa gaarii fi karaa kabajaa karaa jaalalaa karaa nu guddisanii har'a hin geenye ture. Alhamdulillahi soo wala galanni ka isaaniiti. Isaan karaa kanarratti akkasitti nama kabajaa waan akkasii irraa dhogganii har'a anas nagahuu isaaniitti faamilii kiyya awwalli galata isaaniitti. Signaalee taanee uummata keenya walumatti qabee hordoftoota keenya warroonni nu jaalattan alhamdulillah. Hardallee borullee ta'u miidiyaa kana gubbarratti yoo waan gaarii fi haasawaa gaarii jecha gaarii gocha gaarii
afaan kiyyarra miidiyaa keerraa agartan malee yoomuu waan badaan agartan abbaan fedhe waan fedhe gochuu danda'a abbaan fedhe waan fedhe gochuu danda'a miidiyaa kana gubbatu lafti ishee mirga keeti sun mirga kee ta'uu qabee guttu jiraa callisaa waan ta'eef mirga keeti waan harka kee jiru waan ta'eef garuu ammoo na waan biraa dammoo kan isin himu osoo bara jechuudha. Achirna ግልጽ gabaabaa jechuun jecha gabaabaa waa'ee maakii irratti yookiin miidiyaa kana gubbaarratti jechuudha. Miidiyaa kana gubbaarraa isii anaaf isii walitti dabalan miidiyaa kana gubbaarraa isii dhabamsiisuu yookiin dammoo dhoorkuu akkasii miidiyaa kana fayyadame dhoorkuu yookaan isinitti fakkaatu ta'e tasaasataniirta. Maaliif isinii fakkaata? Nama ka miidiyaa gubbaa dhooggan nama gara waan badatti qara miidiyaa fayyadamaa ture nama waan badaa miidiyaa irratti godhu yoo ta'e miidiyaa irraa dhoggita. Si galee kanaaf dammoo isii miidiyaa kana gubbaratti waan badaa godhu waan arginiif wannan miidiyaa irraa ibsaan hin dhoggettanii yookaan yaaddan ta'e Mulai kira terakhir. Video kasih ke mata jirat tu, ya? Yo jangan kan kia kastur, biasa deh cok. Ini sih ada mamun, yo kini sih ada badun media sih kan bisa mau media sih trip bisa, I don't know, lamin doh ni malif kata. Nanggal namni kamu media fayyadamu mirga isaati nama ga bakka tokko dhooggitu nama waan badaa irratti agartu waan badaa hojjetu si galee sun dammoo hin agarre jecha namaatii fi ilmi namaa jecha namaa ebilu akkas jedhee ebilu akkana jedhee waan akkasii godhee akkana godhee fi miti ani mataa kiyya jechuudha. Ufii waan tokko waan godhu ofii itti yaadee itti amanee ijji kabinji yoo waan badaa arges ufii ilaalee ufii argeeti malee eebira akkas jedhee akkana jedhee fi miti waan tokko jechuudha. Kana beekuu qabda. Isinii gala. Innama alhamdulillah ala kulli hal. Isnittin dheeressu beekani isin dheeresse na fakkaata namni nama miidiyaa kana gubbaarratti fayyadamu yookiin fagootti nama tokko waa hedduu irraa haasa'uu irraa dubbatu dandeetta.